Aku atlet biaya berakhir tanya biaya berakhir agak kamana ciru gafannya dupir. Ati jarta punya yo ti modal lah. Daga dubbi nak kijurtu. Dura unu barsi ti dubbi mi ati. Daga jadi wanti himatille hinjuru amba koje jira. Isina mo mana jaza jira. Thank you. Daga pada. Aye. Azza hoji galche jira. Ani isin demtoi hoji galera mana nanjare na dubbisa achi ala. Hoji tiyara jiran. Guyyaa kan qabamti jedhee na himaniin. Hojii kiyya dhaabee eegee wajjin dhageen. Nuuraddiin hin jiru kan isan sini hima. Kaazaa yoo dhandhu halkan sanii nura qabaa jedhanii dawwadanii jiran ayillee hojii kiyya dhaabee waliin deemne. Erga deemne asii dhandhee waraqata irraa aayidii uumamaa fuudhaniit kaaniiti gabbaasan. Mucaan kun ammoo jechuudha isinitti hima. As keessa waan akka laalaa deema. Mucaan kun ka dallaalaa kuni isii ijoollee galchee miti anarrattu dallaala hojjetee. Maal naan jedhe achi keessa turree baaneen booda maal naan jedha see guyyaa sadi nu eegaa jedhanii birri 300 kaffalee kissii banee jira naan jedhe. Birri 300 kaffaltee jirta? Riisiitiin oomee akkamitti birri 300 kaffaltee kissii bantee riisiitii naa kenni naan jedhe. Riisiitii maqala kennee naan jedhe. Qabadhaa as keessatti. Akkasi isti nama jedhee guyyaa sadi sa'eenne Nuraddiini makina amma mucaa Nuraddiini kana qabannee amma guyyaa sadaffaa san dhandheen. Yoo dhandhuuni nuuf Nuraddiini isin maal hinuun jedhan. Ati ammoo dallaala akka taateen beektaa isin maal akkamii isin dubbifnaa nuun jedhan. Nama biraallee edaa uummata furmaata nu kennu jedhan. Mucaa ammoo ani ayyuma sani an dubbii kiyya gara itti deeme itti jannoo kiyya deeme an dirqama jaalatullee jibbitullee si qabsiisaa jedheeti dubbii jala muree jira. Kan ammoo waan cadhisee nutti fakkaata malee waan hundaa xumuradheera si qabsiifachuu. Gurbichi ammoo waan jaartii ufiillee xiyялlee biyya galuu didda dhaqee harka kennachuu didee akkana irratti taphataa jira. Qooli akkasiin jiru na dhagaye akkasiin jiru. Ati namni badi jaartin teetun si haa dalaguuf deemte. Ati quba qabaadhu qabachuu baadhu. Badii hin qabdu normaalidha nama dalaydu. Namichi kun dallaala. Sigalee wannummaan ati jaartii teetirratti garaa isaa hirtee laayif irra dhuftee akka nama afaan qabdu dubbatu maaltu jira yoo poolisiin si qabu dide mar'imaan isaa gadi hin dhiidu maal jireenyi ati jaartii teetirratti jaartii teessi jala baatii guutuu tumsisanii teessee. Ila asirratti obboleessa kiyya asirratti nama tokko akkuma deemanii nama dubbachiisaa deemanii waan kana ijannoo fudhachuuf ani ammoo ijannoo fudhadhe haga kiyyatti amma ittuma deemaa jiran waan kana hojjechuufi waraqata biyyarraa sirreeffadha waraqata biyyatti yoo ol fuudhan akkanumaa isheen namaa hin aamire waraqata biyyarraa dafii fidatu naan jira waraqanni sun kana dhaqqabe deengadda na dhaqqabeen isinii galtee bakka hojii kiyya ammoo heeyyama gaafadhee na kennu diriirani boruufittaan sii kennina naan jedhanii heeyyamatti tanaaf malee waan biraatiif ammoo sodaa biraatiif ammoo itti onna ta'eetii miti. Ayyee waan tokko qofa dubbadhu asii dhiifoo na godhaadha. Dubaay kana keessatti hawaasa mul'achaa jiru. Wayyee. Kan dallaalaa kun hiddaawidha moo hiddawatti dallaala dalaga? Wama takka illee wanti inni wanna ta'u jiru eeggattii dalagaan ijoollee biyyarraa baasaatumaan wanna godhu. Amma akkana godhe ati akkana godhe. Yaama dubbii badii dallaatichaa sinii laallatu ati akka nama jaartin ta'e miskiintittiin dalaguuf deemtee badii malee achitti rakkataa jirtu tokkotti eega waraqaa kee qabatte kunoo mucaan Nuraddiin fa'aa bira jira argaa jirta sigalee waraqaa eega sirreeffatte. Wanni gootu hojii isaatiin haa bahu dallaala qabsiifte. Yoo dallaala qabsiifte poolisiin mirmaraan irra ga'a. Nama inni waliin konnektii qabu, nama inni waliin shamarran gurgurataa ture guutuu kanaami kabiraatu kan namni quban qabne baasa. Jaartiin teellee akkasitti si baati. Miskiintittiin isallee tabadii isaatiin ol galte akkasitti baati. Dubbii biraa dhiisi. Isuma fuusisi. Inni jedhan biyya haa gochan. Beran Allah batti haa darban. Laal asli kiyya
Asitti ilma biyyaatti Oromummaa maaran hin jirtu nama jaartii nama jalaa baasee gurguratu kun si galee kun osoo carraa argate qalellee gurgurata ila si galee kanaafi ati dayyuusan ta'in namni jaartii ufiitii lubbuun kennine dayyuusa dhiira miti si galee amma furmaan ati jiru araba wajjiinuun takaraakkarin kama Oromoo kaafaan isaa beeytu kana yoo isa fiisha itti naqan jechuun bakka kaa'ee hin fida afii wal fidanii jechuun. Isi sababa ati teetana barbaadun miskiina biraa tazarii hin qabne ta abbaa hin qabne ta jaarsa hin qabne ta obboleessa hin qabne ta sagaleen isii ukkaamame rakkattuu meeqa bayaa jechuu si galee lakkoofsa isaa irraa fuudhee ittiin fattashan waan ta'eef. Carraan jiru kana qofa. Kanaan achi jaarsummaan bira araba wajjin wadhuuf dhukkubsuuf maal hin jiru. Laal asli gabartan qaba. Qabxiidhaan itti deemaa jiru tokkoffaa kana dhaggeeffadhaa sirriitti. Biyya Dubai keessatti waan dalagamaa jiru nu hundi ni beekna isinillee ni beektan shamarran waan isaan dalagan hundi takka takkatti. Wanni inni haasoomaa jiru hangamaan tana dubartoota kaan baasee kaan galchee kaan baasee kaan baasee kaan baasee kaan galcha. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Dhugaatii himaa dhaggeeffadhaa. Amma namichi kuni hoggaa dubartii mana isaa seentee wani silkii harkaa guuruuf tokko naggadata. Naggaalummaa waan adda addaatti irra dalagamaa jechuudha. Kana jala mureetiin siniimaan. Jala mureetiin siniimaan dhibbatti. Tokkoffaan kan wannummaan jarri kun hangammaan ta'an dubbachuu dideef wannummaan gartee osoo mucaan niitiin isaa mana isaa keessa jirtu dubartiin isaa ta'u abbichi jaartii isaatis achi jirtu haa ta'u dalajitti kunis waan waliin kuma qabanii dubbii dhaabachuu hin taatu abadan dhugaa sirriitti himaa shamarran keenya osoo sila isaan araan tana mana kana keessa jiraatanii guyyaa isaan achi keessaa gabbahan akkana taanee kan huduu deemnee jedhanii gabbahanii dubbachuu hin qaabe yoo isaan gabbahanii hin dubbanne an haati jirti kana galteen kana dhugaa sirrii himaanii istaanaa qabadhaa. Katana sodaatan. Dalaan malee taatu dubbiin xumuramtee doktore iccitii keetis dho'isi amma waanuma as fiddanii gurbaa baruu wanta qabu mataa nama dhukkubsinaawi dubbiin xumuramte eega jaarsii jiraate dallaala beekee Munire jarri somneen iyyuu adataa sobsiise munire intalattiitu dhuftee utuu adnaan jiruutu namni hundi kun jiru. Intalatti dhuftee boochee himatte. Nada qabaa du'aan jedhattee himatteen barbaadnee argine jira. Okay, amma bakka amma laal ani dubbii irratti giddandi dhugaan itti hime nimichi poolii laal risiita ni qaba doktore nimichi hin qabu waan dhaqaniis hin jiru waan godhaniis hin jiru yisooban nuraddiin wanni lammaa haasawaa jiru akkanoo mataa hin dhukkubsaa jirtan walaa himataas hin banne walaa waa takkaas hin goone. Dubartoota itti nagadu jiranii sin jechaa jira. Doktore way gaafii takkaan gaafadha uummata kanaaf laal. Doktore uummanni kun dhibba sadeen kafalee risiitii si garsiisanii moo kijiba moo dhugaa? Ani dubbiin san sirrii mitiin jee. Dhaggeeffadhaa bakka kanatti dallaala isaanirratti miti narrattuun hojjetee tajaajilu. Birrii dhibba sadii akkanatti. Niin kijiba poolisii maal bira dhaqan? Dallaalli poolisii kan bira dhaqan daffaarraa wanni kijiba dallaalli hin dhaquuti. Mana bakka Doktore ani amma gaafa dhibba sadii sirraa fuudhan kana ani isin bira jiraan. Aywa ani dubbiin aqul ani amma erga gaafa waan kana eegalleeti hangamta akka sinoliin socho'aa ture atis beet. Waan gootu godhiiti jaartii kee baasi. Asirratti waan hin dubbate. Inni qabu mucaadha malee. Dubbiin waan kanaayyuu wanti qayyeelte maqaa Nuraddiini. Dubartii akka biizinasa isaatti dalagatan jira. Waan irra geesse as deebi'i nutti himi doktore hojii kee eegali waa hedduun dubbatiin asirratti eegalteemi dallaallichi kun dirqama ilma biyyaati oromummaa maarree kanaatu uummata keenyaa kanaatu takka bal'aa yeroo dheeraa dubbachaa turre yoo waan takka jenne oromoodha alagaaf hin kanninu arabaaf hin kanninu shamarran asii dhumaa jiranoo haayi yeroo hunda waanuma kana. Munir takka baalagee takka yoo hanga dabarsinee kannine barnoota ta'a na amana. Nama komentii ilaalu ta'uun koo gaarii ta'e muuziqaa caffaraa jirra sirba fannee caffaraa jirra
Sirbana kota tartiibaan bannee dhaggeeffataarra. Wallaahi an komentii gatii dubbisuuf rabbi na agarsiise tala. Rabbi jira na qaqqabaa du'aan jira Oromoo jette. Jennaan galchuudha jedhu akkaawuntii si piraayiveetiidha. Akkaawuntii kee piraayiveetiidha lakkoofsa koo si kennuun jedheen jette. Lakkoofsa koo kenneefi achumaan lakkoofsa si fudhatee jaarsi gaa rabbi isa qabu jiru. Dhufee nu dubbisee dawwalee itti cufee dawwalee fi kaardii qabaatu jedhe itti raasee yeroo jedhu na jalaa qabanii midhaan jedhe akkamitti qabanii irratti egaa kun hundi gadi beela. Amma ijoollee yeroo sana waan jette ila Oromoo dhaggeeffadha ila gurbichi kun ijoollee akkasitti jirtu irratti mana hambaa taa'e kana irra dhiise usun wajjin deemu nama biraatti dallaala nama ijoollee biraa galchuuf silki isaa gurrarraan bu'u biraa fudhachuudhaaf. Asumas gubbaa jiru dallaala dalagachuu jira. Maal achi qabdan? Amma dalagu jira Nuraddiin bira taa'ee dallaala bilbilu jira. Namichi kun shamarran bira jiran. Bani deemnee viidiyoo mana keessa shamarran hedduu jira. shamarran dalagu jira. Mataan dhukkubsita. Hattuu takka hangatti illee fakkeenya goonu yeroo hunda xumurreeti. Isa kannina polisitti Munir mucaan mana of danda'e qaba doktoreen mana isaa dhaqee jira mana isaa bulee jira doktoreen mana isaa hin beeku mucaan ganama kana natti dhufe Habibi waan tokko adda baafachaa deema doktoree ati mana isaa beektoon gara Nuraddiin doktoree ati dhugaa jiru dubbadhu mucaan kun nama mana of danda'e qabu ganama itti jabaatee jennaan ka'ee na bira dhufe waan tokko osoo addaan hin baafatin hin haasaan Munir anaan nama barate tokko sitti maan waan Nuraddiin maal jechaa turte? Habibi jette poolisii deemaati mana murtii dhaqaa isiniif baasu doktoreen hin jira gaafadhu doktoreen hin jira himata itti banaa maakamaadhaan himata itti banaa amma akkas jette dhaabadhu qabuuti qabadhu akkas jette isinii baasuun amma deebitee maal jette amma deebitee maal jette? Deebitee maal jette? Araftichi ijoolleenu na bira hin jirtuu jee jette ammas deebitee kunu soba maafan lama dubbatta. Kunutti jedhe. Hai. Dhugaa daree. Amma akkana jenne. Afaan lama dubbanne waan dubbatte kana kulli. Araboonni na bira hin jiruu jaan jette amma deebitee. Habibi ani dubbii sobaan dubbadhu ila abbaan amma mucaa abba ila doktoree wajjin deemne gaafa waliin deemnu jaartii isaati ka jalaa hidhame an isaan qarqaaruuf deeme malee jidduu kana wanni an argadhe tokko hin jiru. Anini ambiya kana dhufee afaan illee beeku asiif achi harkistanii waliif diddibuuni dubbii adda barree jira hawaasnis barree jira dallaala itti hojjetu malee afaan biraan beeku beektanii haga kanaa kan qajeelchee waan kanaa himadhaan wanta godhaa jiru Nuraddiin sini galtee Nuraddiin ammoo haga danda'ameeni Munir dubbatarra haadha gongoru malee isatu na gargaaraa jira. Nuraddiin irraa bu'a isa Nuraddiin waan takka rakkina hin qabu rakkina qabu ammoo isa kana mucaa kana jechuudha. Ani asitti illee dadhabama hanga biyyaallee jechuudha. Wanti honnatamu hin jiru wanti isaan hin jiru. Dallala sun laayisansii qaba namni dallala sun laayisansii qaba dallala ta'u ulaagaa laayisansii wayii qabaachuu qaba yoo laayisansii hin qabaanne illee gaalii dalagaa jira. Waan kana report gatuu dandeessa. Yoo ammoo laayisansii qabaate namni laayisansii qabalu taaksii qaba inform gatuuf yeroo gabaabduu keessa seera jala oolaa beekta. Lammaffaa ammootu dhimma dhuunfaa kana yeroo hedduu namni rakkoo hin qabne hin jiru. Biyya kamittuu rakkoon ni jirti. Rakkoo gurguddaa jira. Rakkoo lubbuu namaa darbitee taa dhokattee jira. Sooshaal miidiyaa irratti hin benjechaadha. Hawaasni naannoo jirus yeroo tokko tokko waan walii dhoksantu jira. Walii dhoksan hoggaa jedhu ofii keetii yeroo fixattu jira. Waan akkanaa kana ofii keetii fixachuun illee barbaachisa. Hawaasa biraan ga'uun sirriidha. Garuu ammoo namni kun laayisansii qaba. Laayisansii yoo qabaate seeratti dhiyeessuun salphaadha. Yoo laayisansii hin qabaanne namoota hedduu akkasii dhoksee jira jechaadha. Fakkeenyaaf ijoollee Beeruutu irra jirtu nama 20 kan Dubaay hin jirtu mana cufaniitiin dhoksanii kan itti namoonni haala adda addaatiin itti fayyadamaa turan burraayyuu irraa dallaala isa baasaa ture fakkeenyaaf 2022 masarratti dhaabaatti riipoorti goonee biyya keessa dallaalli sun qabamtee jirte jechaadha. Intala Habashaati ijoollee Oromoo naannoo Salaalee jiran fuutee kara Dubaay ergaa turte. Dubaay hoggaa buutu baadiyyaa dabarsitee jira namaaf dabarsaa turte jecha hojii adda addaa keessatti jechaadha. Hojii sagaagalummaa adda addaatti nama kenna bobbaasaa turan. Kana guutuun yeroo itti cufamee jira jechaadha. Kanaaf namni kun seera jira illee gaaliidha moo illee gaaliidha laayisansii qaba dallaalummaa irratti.
السلام عليكم. Munir na hubattee irratti fakkaate hawaasni calliseera namni tokko beektaa dallala ta'uudhaaf sadarkaa biyyaatti laayisansii qabaachuu qabdi. Yoo laayisansii hin qabne illeegaal namni sun seera jala ooluu qaba. Aboon laayisansii kamaaliyaa fi laayisansii nu duru barhaa dallaalli kun walii lama cufti laayisansii hin qabanii kanuma wantaati garuu maa miidhanii fi ta'anii salaganii bar filaanuti bar ummatuma keenya haa qusatan malee haallee beeynaa bar garuu okay uummanni kunis walirraa fayyadamaa jira jennee keessa laalla garuu keessa kutanii fi namni tokko laayisansii qabu jira boo biyya arabaa keessa akkanuma fuudhee kanna san gubbaadhaan fuudheeti arrana galchee kanamarraa fuudha deemee baasa itti bilbilee arabti gaafa arabtichi waan kanarra dhaqan duudha ammoo laal irra waaqa qabu tokko jira dallaalli dallaala garuu walirra jiran ni beekna cufa isaanii biddeena namaa hin seennu kaanis kana gaa jira cufti garuu seeraadha laayisansii hin qabani garuu ka uummata keenyaafis raamata okkee godhee jiru tokko mujrimaa jira muqaddama faa gurguratu jira muqaddama maallaqa if dura fuudhee amata irraa fudhatee akka gabraatti meeqa beeyna kam dubbannee kam dhiisnee ofirraa usnee bar garuu takka dhukkee irraa kaasnee fakkeenya agarsiisuu qabna jenneeti manaan kaniin gubadhee dhibba tokko as baasuu dandeenya nuti hawaggaa tokko if dura irraa fudhatee muqaddama jedhanii yoon kijibe amma yoo dubbanne nama dhibba tokko as baa muqaddamaadhaan qabamee hojjetaa jiru. Maali kana gabrummaan silaa dalaala nyaatee seeraan siifis mindaa kafale bareeda. Madda. Munir rakkoon kee maali beektaa? Dhaabbadhaa. Tokkoffaa ajandaa ani intalatti dhuftee natti boosse feetu jimmaa taatu feetu wallaggaa taatu feetu arsee taatu intala durbaati dhuftee natti boosse silaa mana isaatti ajandaatu uumamaa oromoodha jedhamee maqaan lafa dheeraa sini galee ani dhimma karaattiin galu jechuudha. Bor mubaarakii yoo ijoolleen kun duute mubaarakiin dubbifnee didee naan jedhamaaf sodaadha. Sodaadhee itti gala malee rakkataa gargaaruu malee ajandaa kan biraatti birinaa hidhee himadhee dadhabeera. Amma ajandaa kana namni fuudhee galee intala dhuftee natti himatte kana baraaru nuu jira mana nuu banu jira gastii nan dhufa. Bas an harkaa badeera. Mana maddaa banuu si mijata. Janda kana amma beektaa sirriidhaati. Namni geemii qabu sila mana ofiitti waan akkanaan banu maaliif sabummaa fi hayyummaa kee agarsiisa beektaati waan hundaa dandamattee waan kana qopheessuuni. Fakkeenyaaf Muniira Sobbanee gaariidhaan South Afrikaan jira dalagaan jiran beektanii biiziidha yeroo hedduu. Muniir nu ganta. Ajandaa kana yoo geemii dabarsanii gatanoo ammaaf ammootu akkuma jaarsummaatti koomunitii jiru irratti puush gatanii iftoomaan warri naannoo san jirutti dhiyeennaa yoo gatee laa maddaa koo obboleettiin kee yookiin ati manaa kee dhuftee nu baraaraa osoo jette rabbiin nu sittiin baasini sittii baatee fakkeenyaaf sirraa kagaattee jireenya adda nama baasaa sadi beektu dubaa hin dhattee jennu jaartiin kee dhuftee jalatti siifan dhaqii ban hin dhumna dhuftee jalatti rabbii jedhaa na baraaraa jedhu rabaddaa taate obboleettii badhaa baddaa taate dantaa keenyaa miti nu. Nabarara jiru akkamitti callisaa nabarara yoo sidaan jettee dhuftee himatte inshallah geemii dhiise yoo mubbeeni geemii dhiise maallaqa sa'aatii nyaatu hin dhaban galee si galee madda ko jarrin finne qoyaa muri rattani madda jarrin finne madda walaabu jarrin finne ajandaa kana natti intalatu abbaan maatu dhuftee lubbuu kiyya baraaraa oromoo koo jetti si galee achuma keessa na baraaraa duubtan jira jettee himatteen ani malee ani fedhu ajandaa sodaadheeraan ajandaa kanuma iyyabban barbaadde yookaan asirratti wallolanii isa walitti buuse isa takka godhi naan jedhamuuf deema bor kayrii dhuma jechuudha ajandaa koo dhiisee marii koo dhaabee marii sitti gale siifan banii hundinumaa dhufuu nuuree siifaniin foon anabbana bakka hoota manabbana nabbana
dhugaa sitti maan. Yeroo baay'ee waan dubbattu irratti identify osoo hin goone dubbatta. Nuruddin ati rakkoo qabda duratti irraa si dhagahu jira. I don't know maybe akkaataa itti express you. Reedoon ani rakkoo tokko hin qabu. Maybe akka isin itti hubattanii fi akka ani itti dubbatu. Akkaataan itti dubbii itti haasoftu akkaataan itti dubbii maayintu confuse nama godha. Seegalaa afaan nama marta exactly waan jiru waan haphil ta'e namatti Kamiifuu dhugaa jiru doktore irraa hubachuun ni danda'ama. Doktore dubbisuu hin dandeettanii abbaa warraa jaarsa mucattii ta'aniiti. Kanaaf ani waan dubbattu irratti Muniir na beektaa hanga tokko waa baay'eellee waliin dubbannee waliinillee sirreessinee jirra. Kanaaf akkaataa ani itti dubbadhe isin akkamitti akka hubattan hin beeku. Confused ta'uu dandeettanii. Walumaa galatti mucaan ganama dhufee waan akkanaa yoo naan jedhu ani dhugaa rabbi ani natti dhagan maaliifi doktore illee dubbisaa jira waan tokko tokko haasaa jirra kana doktore illee quba qaba osoo kuni kanaan jiru mubaarak bira dhaqanii xumurree jaarsi ni jira iccitii keessa subas wanta jeeti uummaan kuni bakka amma bar dubbiin jaarsiin was beemiinuuf Oyan doktore irra gaafii adda mana nubani bakka adiis mana mubaaraki kottu ayya sifaan mana nubani sifaan muftii firraa kaasi mana deem nubani Nesni bana kottaa jirti. bakka mubaarak cufi ati Akhirnya ditipu beeku dhuguma jiruun dubbadha kanaafi dhugaa jiru irra qaqqabu rakkoo ila arraa babal'atteef irra diddibu baala irra cabsu nama kana baraarramaarree jechuu ummata keenya shamarraachi ficcisiisuudha. Kanaani dhugaa jirtuun isin hima kanaaf na jibbitan ani arraas baruus hanqa tokko kabadii qabu dabarsineen kanninetti fakkeenya hin taanetti wanti kun ittuma fufa. Jaalat najibba ani namni akka na jaalatu fi miti namni yakka qabu tokko arabaaf dabarsinee kannine adabamuu qaba yoo sanin goone dallaalli kaanis baru akkanumatti xumurama jaa takkaa dabarsineen kannine shamarran keenya kumaatamaadhaan baraaruuf dallaala tokko hattu dabarsinee kannine qabna shamarran keenya kumaatamaadhaan baraaruuf dallaala tokko hattu dabarsinee kannine qabna shamarran keenya kumaatamaadhaan baraaruuf dallaala tokko hattu dabarsinee kannine qabna Wadnan Wadnaan muutii qabu. Doktori hin dhageessu. Dhagaa jira. Ani kasiin jiru kasi Kottaa qabachuu bakka barbaada. mana kiyya sinii baneetan inshallah sirriitti irratti haasoftanii. Ani kasiin jiru kasi Kottaa qabachuu bakka mana barbaada. kiyya sinii baneetan Mucaa yoo kee kun waraqaa qabdii akkami dallaalli kun gaafatti jiruurra immoo mana gaafatti dalagaa galchumoo akkami haalli isaa manatti asii baay'ee isaa galchumoo mucaan eessa jira seennu maqaan isaa mi amma irraa bu'ee jira natti mi waraqaa hin qabdu mana gaafatti Mubarak cufi jechuuti isaan